Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan keenya ka Islaamaa akkasuma kan afaan koo dhageessan. Nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Rabbi Ramadaana keenya soomana keenya Rabbi nurraa haa qeebalu inshaallah. Kan guyyaa qiyaamaattiin baaburrayyaan hin seennu Rabbi nu haa taasisu. Ji'a Ramadaanaa keessa akkuma isin beektan wanta khayrii irraa wal yaadachiisuun Islaamummaa irraa, diinii irraa, Rabbi irraa, Nabiyyi irraa salawaatullaahi wa salaamu alayhi wal yaadachiisuun dirqamaa jechuudha. Waan tokkoon qabadee dhufeera. Waan jenereeshiniin namni an Islaama ofiin jedhu wanti inni beekuu qabu. Wanti inni beekuu qabu inni guddaan namoonni keenya hedduun mujiizaawwan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ittiin ergaman irra caalaan hin beeku. Keessumaa ummanni keenya kan amantaa Islaamaa qabu dirqama mujiizaawwan Nabi Muhammad ittiin ergaman alayhi salaatu wassalaam miracle yookiis mallattoolee yookiis waan raajii isaan ittiin ergaman beekuun dirqamaa jechuudha. Iskoolaaronni yookiis qorattoonni Nabi Muhammad irratti alayhi salaatu wassalaam waan hedduu qoratanii jiru. Nabi Muhammad mujiizaan isaan mul'isan keessaa kan Rabbiin kenneef jalqaba irratti Qur'aana jechuudha. Qur'aanni mallattoo Nabi Muhammad ittiin ergamu mujiizaa Nabi Muhammad keessaa isa tokko. Yoo xiqqaate 3,000 lakkaa'ee jira. Yoo xiqqaate 3,000 qofa miti. Mujiizaawwan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ittiin ambiyoota 124 caalan keessaa yookiis imaama ambiyootaa ta'uu kan mirkaneessu tokkoffaan Qur'aanaa jechuudha. Tokkoffaan Qur'aana. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa Nabi Muhammadiin ergee Qur'aana kennee fi ummata kee qaceelchittiin jedhu ni sobda ni kijibda ati walaloodhaaf ogbarruu barreessaa jirta jennaan Rabbiin maal jedha? Qur'aana keessatti وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين جدين. إرجع أكستي إرجع نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في كيسا فوري بريسة في كيسا فوري دبتتي نبي الأميين ده بريسوف دبسوا هندن ده رسول الله عليه الصلاة والسلام. إسني مو وان كان فكاتون ملتو كان فكاتو توكو شيء بريسة في دايرة بريستني هندن دي سني يوراني. أتى كيسا سبحانه وتعالى ربي mujizaa gurguddaa kan ambiyoonni kaan hin qabne kenneef jechuudha Nabi Muhammadin. Nabi Muhammad tokkoffaa gaaddidduun qaban. Maaliif nuura jechuudha waan ta'eef nuura jechuun gaaddidduun qabu ifni gaaddidduun qabu. Ifni tokko ifa tokkotti yoo balaqqeesse gaaddidduu hin uumamu jechuudha keessa darba malee. Ifni keessa darbaa jechuudha tokkoffaa gaaddidduun qaban. Lammata gaafa dhalatan an uuramoodha jechuudha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kun mujizaa gurguddaadha jechuudha. An uramaa isaatu dhalate Nabi Muhammad. Kabiraa osoo garaadhaan bahin ulfa garaa haadha isaanii keessatti ifa wayitu ulfa sanarraa bahee jechuudha. Ifa wayitu ulfa sanarraa tabba wayii ibsee jechuudha. Gaara wayii ibsee jechuudha. Kun mujizaadha jechuudha. Inni lammata hayyuwaana waliin haasa'u Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaala waliin haasa'an Nabi Muhammad. Gaalli boo'etti mate. Nan azzabame qallaban nabe jedhee gaalli boo'etti mate jechuudha Nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam. Gaafa isaan harka isaaniitiin qaban imimmaan isaa qoree jechuudha. Lammata irratti shimbirrillee Nabi Muhammaditti haasofte. Sahaabonni gaaf tokko killee simbirroo jalaa fuudhanii dhossinaan simbirri dhuftee Nabi Muhammad irra qubatte. Nabi Muhammad irra qubattee namticha sahabaa sana irra qubatte jechuudha. Eenyu kan killee jalaa fuudhe killee na jalaa fuute jettee himachaa jirti. Killee natu fuudhe jedheen sahabaan tokko dhaqii deebisii jedhanii. Kun mujizaa gurguddaadha jechuudha. Lammata irratti dhagaa waamnaan dhagaan dhufte. Mujizaadha jechuudha kun mallattoodha. Waati xiqqoon tuttuqaa jiran waan ummanni keenya beekuu qabu yaqqanfachuu qabu. Sababni isaa ummanni keenya Nabi Muhammadiin ergamaa Rabbii rasuula Rabbii ta'uu isaa beeka malee mujizaawwan gurguddoo kan nama ajaa'ibsiisu hin beeku jechuudha. Kana beennaan immoo yaqiinaan dhugumatti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa aakhiraatii fi ergamaa awwalaa ta'uu amanaa jechuudha. Maaliif yeroo hedduu namoonni islaamummaa irratti qabsaan amantaa sana osoo rukutin Nabi Muhammad irratti attaak godhu jechuudha. Sababni isaa Nabi Muhammadiin attaak goonaan islaamummaa rukutamtee jechuudha. Ati Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam fudhattee amantee yaqiinaan itti amantee dhuguma ergama rabbiiti jennaan islaamummaa qabattee jechuudha.
akkas fakkeenyaaf saayintistoonni qorattoonni uummanni gurguddaan beekumsa qaban warri waa qorachuu danda'an tokkichummaa rabbii ni beeku. Nabi Muhammadi akkamitti fudhatu isaan akka saayintistii yookiis akka hayyuu wayitti fudhatu malee akka ergamaatti hin fudhatan. Sababni isaa akka ergamaatti yoo fudhatan amanan rabbi tokkicha waan jedhaniif amananiiru jechuudha. Rabbi tokkicha jiraachuu ni beeku Nabi Muhammadin fudhachuu didan. Using this raw fayyadamanii jechuudha. Nabi Muhammad using this raw osoo hin ta'in Nabi Muhammad itti amantee waan inni hojjete hojjechuu yaqiinaan beeku. Waan inni hojjete waan inni haasawe hunda beekumsa isaa irraa fudhatanii amanuu didanii jechuudha. Har'a namoonni gurguddaan addunyaa kana. Fakkeenyaaf Albert Einstein xumura irratti qorannaa hedduu geggeesse Albert Einstein hin beektu. Albert Einstein xumura irratti gaafadhu Nabi Muhammad dhugaadha jedhee du'e. Kana beekuu qabaa jechuudha uummanni keenya. Kanaafu gaafa gaalli boo'etti himatu Nabi Muhammaditti salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi harkaan qabnaan imimmaan isaa kooree jechuudha. Rahmatan lil aalamiin jechuun aalama kanaaf rabbiin rahmata ergee jechuudha. Nabi Muhammadin aalama kanaaf rabbiin rahmata ergee jechuudha. Laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum aziizun alayhim ma anittum hariisun alaykum bil mu'miniina ra'uufur rahiim. Quraanni illee akka jedhaa jechuudha akkuma waliin beenu. Rakkoon keessan isa irratti jabaa kan ta'e isa akkaan kan cinqitu isa akkaan kan yaaddessitu isinirraa Nabi Muhammadin ergine. Kanaaf jechuudha Nabi Muhammadin beekuu jechuun islaamummaa qaceellootti fudhattee jechuudha. Inshallah warra guyyaa qiyaamaa Nabi Muhammadin wajjin kan rabbiin waa taasisu. Kanaaf dhaloonni ammaa jenereeshiniin ammaa siiraa taarika Nabi Muhammad dhalootaa kaasii haga xumuraatti dubbisi. Kan hikimaansaa amma gaafa qiyaamaatti teessu. Wanta Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 dura dubbatee dabarse waan irra saayinsiin hin qaqqabin waan irra saayintistoonni hin qaqqabin amma gaafa lafti kun badduutti amma gaafa guyyaa qiyaamaan dhaabbattuutti Nabi Muhammad afaaniin haasaanii dabarsan jechuudha. Nabi Muhammad barreessuu hin danda'u dubbisuu hin danda'u jechuudha. Afaaniin odeesse Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan rabbiin qalbii isaa keessa kaa'e jechuudha. Erga gaafa lafti kun uumamteeti kaasee Nabi Aadamii kaasee haga gaafa lafti kun badduutti Nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi arraba isaaniitiin barsiisan jechuudha uummata. Akkaataa uumama Hawwaa, akkaataa uumama pilaaneetii, akkaataa uumama dachii, akkaataa uumama ilma namaa, akkaataa uumama haywaanaa, waa'ee dhukkubaa, waa'ee fayyinaa, waa'ee biyya bulchuu, waa'ee biyyaaf qabsaa'u, waa'ee biyyaaf lolu, biyyaaf wareegamu, ollaa jaallachuu, amantaa biraa kabajuu, biyya ofii jaallachuu. Wanta Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin haasofne hin jiru. Kanaaf Nabi Muhammad akkuma kootiif akka keetii jedhu sirriidha ilma namaati Nabi Muhammad garuu rabbiin nu caalchisee jira isa. Anaafati an uuramnee dhalanne gaafa dhalanne. Han uuramnee dhalanne Nabi Muhammadin an uuramne. Anaafati gaafa deemnu gaaddidduu qabna. Nabi Muhammad gaaddidduu hin qabu. Kanaaf order akkuma ilma namaati akkuma kootiif akka keetii inni nama malee maali nama sirriidha. Garuu rabbii rasuula taasise nabiyyii taasise. Warra guyyaa qiyaamaa isaanii wajjin qabu rabbiin waa taasisu. Ji'i gargar baqaquun mujiizaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Qorattoonni gaafa ji'a irra qubatan suuraa isaan fidanii dhufan ilaala. Mallattoo ji'a. Ji'i kun yoom baqaqxe? Ji'i kun kan isheen baqaqxe mujiizaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ummata warra amanuu dideetti argisiisan jechuudha. Ji'i gargar cabde. Saayintistoonni warri hawaa qoratan warri ji'a irra dhaqee qubatu suuraa ji'a akkasitti kaasanii fidu. Kun mujiizaa ajaa'ibaati jechuudha. Mujiizaa kana ambiyoonni hundi qabaachuu dhiisuu danda'u. Ambiyoota hundaaf rabbiin mujiizaa garaagaraa kenneefii jira ergamtootaaf warra rabbiin filatee ergate. Nabi Muhammadin immoo ni caalchisee jechuudha. Kanaafuu baruun beekuun dirqama ta'an irratti uummata keenya miidhamaa jiru, uummata keenya zallamamaa jiru, uummata walloo cina rabbi haa dhaabbatu, uummata walloo tumsuun dirqama uummata Oromoo hundaati. Dirqama uummata Oromoo hundaatiin isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Walitti deebinaa khayrii keessa bulaa rabbiin waa bilisoomsu.